Jaartii lammataati ni inaafti. Inaafti tumaan waan akkana goote jechuudha. Malee ayyuu miti ka isii bulchu. Jara lachuu. Ayyuuf Sumayyallee ka bulchu ana. Ka jara horatu ana. Mana kiyya ka bulchu ana jechuudha. Osoo Sumayyaan toleettee kan araaramtee dhuftu taate namootaan hedduu ayyuun isiin dhiistu. Nijjeestiyyuu ayyuun akka summii isin nyaachistiyyuu maali jedhan jechuudha. Yoo kan diddu taate filannoo si on qabaatini akkuma duraanitti akka jettu taate har'a booda isii barbaaduu miti viidiyoo maqaa isiisuudhaan dalagu Sumayyaa jedhee maqaa isiituu waaman ilmaan tiyas taatu du'aa godha inshallah gaaf guddattillee taatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردت الدعوة تذكرنا بكجرتن النجاج وجين أجراتو. ويار كوباكي يدهبين في جرتشلا. سموني أو بيزا أيوف وجين فيديو قد يساتورن. ثاني جرتن جري هذا. مالك بدي يصير لفه. لقادو بتشوف. هدو تكرر لبي. هدو تكان هداي. هدو تكان أوف جبير. Tadhumaati dhaamsi kiyya kun kaarraa kadhumaati kunis eenyuuf yoo kan jettan taate Sumayyaaf isillee na dheessite ijoollee tiyyallee na mul'isuun hedduu osuma akka qalbii jennu waggaaf deemnaa jechuudha baatii torba jechuudha ijoollee tiyya biraa osoo argin jechuudha daa'ima tiyyesii gara dhalattee baatii lama biraa gara biyyaa dhufe wanti na mudatu hundi na mudateetiin osoo argin amma guddattee osoo isiin jaalaluma abbaatu baabbaa jettee akkuma daa'imatti taanii jaalala daa'imaa nama qabuun beeka. Areeduma kii kana qabdee na harkistee baabaa isii jettu sagalee isii osoo dhageen isii daaddee lafarra hin deemin dhaabattee deemuuf geettee jirti jechuudha. Inshaallah Rabbi wal nu garsiisa. Har'a dhaamsi kiyya Sumayyaaf dhufe Sumayyaa dhaamuu fi akkasumas namoota hedduu keessan namoo hedduun na cinqaa jira. Maaliif ayyuu ofirraa dhiistee gara haadha ilmaan keetiin deebine jettan? Kanaan duras dubbadhee ture jechuudha. Maal jedhee dubbadhee? Qubni kiyya kun yoo muramee ajaaye natti ajaaye jedhee ofirraa mureen darbu isillee immoo takkaa jirtu jaartii tiyyaa takkaa jirtuu fuudhee amala hin qabdu jedhee gad darbuuf hin taatu. Ni sirreessaa ni barsiisaa jedheetii yaadeti. Kaameeraa alatti illee kaameeraa dubattis hedduu gorsu jira. Hedduu barsiisu jira. Ilmi namaa tumamee harree miti ka tumamee olee qajeelu. Tumellee yaalee garuu qajeeluu diddee gorsallee itti jira. Taafteef rabbaa qajeelchuu qajeelchu rabbi. Sanillee du'aa itti godhaa jira. Isis du'aa nuuf godha. Akkasumas dhaamsi kiyya har'a Sumayyaa kadhachuufis dhufe. Jechi takka ta'umallee jechuuf dhufe jechuudha. Dhaamsa dhuma isaa jechuudha. Innis maal jechuun ni barbaade har'a booda Sumayyaa jala sin deemu maqaa isillee hin dha'u. Har'a booda maaliif yoo jettan har'a ta'uma kadha waan barbaadde guutuu na haa gaafattu. Yoo ayyuullee dhiisi naa waliin jiraadhu ka jettus taate ayyuu dhiisee wajjin jiraachuuf ilmaan tiyyas arguuf anatti dirqama jechuudha. Filannoo kenneef hin jira jechuudha. Yoo ka ayyuu dhiisii naa wajjin jiraadhu yoo kana dhiisii guutumatti ayyuu wajjin jiraadhu har'a booda nas hin barbaadin nas hin gaafatin ka jettu taate dubbii dhumaatiif dhufe jechuudha. Boo'ee kadha jechuudha. Amaariffalleen chaanal Amaariffarratti akkasii galutti itti boo'ee ni kadhadhaa jechuudha. Har'a booda garuu maqaa isiitu hin dha'u jechuudha. Har'a booda isis barbaacha olii gadi hin deemu maqaa isillee hin dha'u jechuudha. Kanaafuu dhaamsi guyyaa har'aan dhaamuuf akka isiin har'a yoo dandeetti fiigaa dhuftu carraan kun akka jalan dabarre. Osoo asuuyyuu dhuftee bakka dhokatte sanirraa iyyuu baatee dhuftee Adaamaa kanaa dhuftee osoo balbaluun biiroo kiyya kanaayyuu balbala gubbaa dhaabattee lammata ol jedhee maqaa isiitu hin dha'u jechuudha. Dhaamsa kana booda jechuudha. Har'a ni kadhaa
waan isin barbaaddu guutuu ni filachiisa. Yoo tole jettee dhufte yookaan filannoo isii deebisaa YouTube irratti naa himtu. Waan akkana barbaada waan akkana naaf godhi. Eegasii ilmaan teessii mul'isaan isin dhufaa akka jettu yoo taate ni filachiisa jechuudha. Ni filachiisa jechuudha. Filannoo isin ilaalaa. Akkasii kanaafuu waan isin keessaa filatte godhuufiif qophiidha jechuudha. Yoo ayyuu dhiisii na wajji jiraadhu jettes ayyee welcome. Yoo na dhiisii immoo guutumatti ayyuu wajjinis jiraadhu kan jettus taate deebisaa isii qofa eeguu barbaada jechuudha. Har'a deebisaa isii qofaan eegaa jechuudha. Maaliif jettan sababbiin isii dogongora takka takkaa jirtu uumamtee dogongoree uumamee wanti darbee kanaafuu isiin sababbiin hagammaa isii sabataa jirtu ayyuudha jechuudha. Akka nama ayyuu sodaate yeroo ayyuu wajjin ayyuu yeroo nama tumtu yeroo nama dhooftu amala isii kanneen kan argite akkamitti isii wajjin jiraadhaa jettee sababachuu eegalte jechuudha. Duraan kanan sababattu amma akkamitti isii wajjin silaa jetti yeroo hundaa guyyaa yeroo viidiyoo dalaydu silaa ansitti ni araarama silaa ansitti ni dhufa silaa ilmaan kan keessatti ni mul'isaati garuu ayyuu nama akkana wajjin akkamittiin jiraadha jettee halkanii guyyaa jechuudha. Garuu ayyuu akkam godha garuu ayyuun akkas na gooti huuteen na fannisti najjeesti maali jetti. Isiin ayyuu sodaatte malee ayyullee wanta akkana taatuuf homaan isii dhiisee olii gabbiraa deemuuf yoo Sumayyaan achi deeme jettu yoo Sumayyaan as jettu homaan Sumayyaa jala olii gaffiigee isii dhiisee biraa deemuuf yaa jaartii lammataati ni inaaftetumaan waan akkana goote jechuudha. Malee ayyuu miti ka isii bulchu jara lachuu ayyuuf Sumayyallee ka bulchu ana ka jara horatu ana mana kiyya ka bulchu ana jechuudha. Osoo Sumayyaan tole jettee kan araaramtee dhuftu taate namootaan hedduu ayyuun isiin dhiistu ni jeestiyyuu ayyuun akka summii isin nyaachistiyyuu maali jedhan jechuudha. Jaartii kiyya ka bulfatu ana ittiin dhiisu jechuudha. Osoo Sumayyaan tole jettee dhuftu Sumayyaan mana ofii jiraatti ayyuunis mana ofii jiraatti wanti Sumayyaan maqaa ayyuu dhooftuuf hin jiru wanti ayyuu maqaa Sumayyaa dhooftuuf hin jiru jechuudha. Jara lachuu ka bulchu ka horatu ana waan ta'eef waan godhu na beekaa akka itti bulchu na beekaa jechuudha. Isillee hanga akkatti dhamaatee hanga akkatti mammaraattu kan hundoonni godhuuf homaan dhiisee olii gabbiraa deemuuf inaaffama. Yoo har'aas jiranaan jette ka'ee waan jala deemuuf yoo har'a achi jira jette waamuma saniif jechuudha. Inaafteet gaaf kaan dhufteen dhuftu gaaf kaan maaliin taatettee isiin loltee isii arrabsite jechuudha. Wanti kana hunda gootuuf jibbaa Sumayyaa osoo hin ta'in an Sumayyaa jala fiigee Sumayyaa jala deemuuf yaa dubartiidha jaartii lammataatitti dhaga'ama. Kanumaaf isii jala fiigdee jechuudha. Kanumaaf aartii jechuudha. Kanumaaf Sumayyaa jala deemtee waan Sumayyaan dubbattu deebisaa deebistiif jechuudha. Osoo Sumayyaan dhuftee kan mana naa wajjin jiraatu taate ayyuun akka kilmaa takka hin dubbanne ayyuun waa takka akka hin dubbanne dhibbaan dhibbatti ni beekaa jechuudha. Osoo isiinuu dubbatti anis ittiin dhiisu jechuudha. Maqama isiituu hin dhooftu jechuudha. Wanti maqaa isiituu dhooftuuf hin jiru jechuudha. Kanaafuu har'a wanti jechuu barbaade Sumayyaa kadhachuufi tadhumaa jechuudha. Yoo isiin ayyuus naa dhiisi jette yoo isiinis waan akkana naaf godhi jette yoo wayis naa biti jette yoo mallaqas naa kenni jette har'a filachiisuuf dhufe jechuudha. Ayyuus dhiisee naan jette hanga dhiisuutti jechuudha. Yookaan ayyuu dhiisee Sumayyaa wajjin jiraachuudha yookaan Sumayyaa dhiisee ayyuu wajjin jiraachuudha. Ayyuullee amala isii akkuma argitan ni yaala ni gorsa ni qajeelfadha yoo qajeeluu didde immoo dhumni isii homaa beekamu jechuudha. Yoo Sumayyaan immoo ayyuu dhiisee si wajjin jedhee ilmaan teessii fidee si wajjin jiraadha keetti taate ayyuu ofirraa dhiise waan isiin barbaaddu kenneefi jechuudha. Waan isiin barbaaddu kenneefi ofirraa ni dhiisa jechuudha.
Kanaaf ayyuu ofirraa dhiisaa jechuudha waan isin barbaadu kenneef sumayyaa ilmaantii argachuuf jecha jechuudha. Kanas ni godhaa jechuudha. Namoota hedduus keessan isii tana maraattu amala hin qabne. Amala akkanaa kana qabdi waan akkanaa kana mul'isti afaan hin gadi callistu. Ofirraa dhiisii haadha ilmaan ta'etti deebi'i akka waan harka jirtu. An kadhachuu jira isiin na diddee deemti. An barbaadu jira argachuu dadhabe. Rakkoon kanuma malee waan biraati miti. Ani yoom ayyuu qofa jedhee ayyuu jala ciisee sumayyaa bira dhaquu dhiise. Ani yoom bira dhaquu dide ilmaan tiyya bira. Ayyuu ofirraa dhiisii ka'iiti jaartii deebi'i. Akka waan an dide nama hedduu akkas naan jedha karaa keessatti fa'aa dhufanii. Inumaa amma hifadheeyyu namni tokko sagalee 10-15 faanaaf qaba. An lakkoobsa kiyya yuutuubii gurguraa jedheetiin hin maxxanse. Dalagaa neetworkii onlaayinii fa'aa dalagamu waan akkanaa fa'aa jedhee maxxanse. Uummanni isaan irraa guuratee mataa na garagalcha. Kana arrabsu hunda jira. Kana gorsu jira. Kayoo guyyuu viidiyoo sumayyaan gadhiistu fuudhee linkiin ergu jira. Hifachuurraa kan ka'e sagalee akkasii dhageeffachuu dhiise. Sagalee an dhageeffadhu kan akkamii namoota waa'ee YouTube sirraa bitachuu dhufe YouTube gurguraa qabda. Akkaataan isaa akkamii nama jedhuuf deebisaan deebisaaf. Waa'ee ahayyuun akkas taate sumayyaan samii baatee ahayyuun qilee seentee yoon an jedhan. Takkitti ahayyuu sumayyaa jechuudha dhageennan sagalee achumatti stop godhaa jechuudha. Takkitti sayyoo eegalan 15-20 fa'a. Waan isin na gorsitan waan isin naan jettan waan isin na qeeqaa waan lolaa ooltan hunda wallaalii dadhabeeti miti ani. Uuma godhu wallaaliiti malee waan isin akkas godhnaan jettan gochuun hin dadhabne. Dhiisi jee ayyuu manatti taan bira dhaqe jettan dhaqaa jira barbaadaa jira. Mee eessa jedhee ani ma barbaada isin nima deemtiin argadhu har'a booda immoo garuu hin barbaadu jechuuf dhufe jechuudha. Filannoo hedduu ni kennaafi filannoo sanniin keessaa filattu. Yoo tole jettee dhufte yookaan filannoo sanuu filattee waan akkanaa naa godhiiti ilmaan teessi mul'isaan deebi'a kan taate an qophiidha. Viidiyoo kanatti aansuudhaan deebisaa isii dhageeffadha jechuudha. Yoo kan diddu taate filannoo si yoon qabaatiin akkuma duraanitti akka taate har'a booda isii barbaadu miti viidiyoo maqaa isiisuudhaan dalagu sumayyaa jedhee maqaa isiituu hin waamman. Inshaallah gaaf guddatte illee taatu gaafa rabbi jedhe tokko ni dhufti jechuudha. Obsaan eeggadha du'aa ima godhachaa jechuudha. Isinillee du'aa nuuf godha. Ayyullee rabbi haa qajeelchuu jedhaatii du'aa godha. Anallee rabbi jara naaf haa mul'isu. Namoottan kun immoo viidiyoo laalee akkas ta'e sumayyaa daa'imman akkasii qabattee olii gad kophaa baadhattee deemtu arge boo'ee maaliidhaan jedhan keessan dhufanii. Waa'ee beekaa akkas godhaa jirani waa takka jettaniin boo'inaa maaliif boottan? Isin jaalatteetu olii gad fiiguu jirti. Anis garaa isin nyaadhee nam tokko akka hin boonne. Tasa karaa gubbatti nama wayiitti wal argee nama guddoo wayiiti na arginaan hin bootte aboo rabbummaan ilmaan tanteessi waa fiduma du'aa naa goote jechuudha. Haa galatoomtu garuu boo'ichi hin barbaachisu du'aa godha afaanumaan malee wanti bu'aaniif tokko hin jiru. Jarri haadhumaan wajjin jirti malee ukkaamamtee yookaan bakka biraatti hin jirtu jechuudha. Uumaan taatu inshaallah rabbuma guddisaa anallee guyyaa tokko rabbuma nan mul'isaa jechuudha. Isin du'aa ima godhaa malee karaa gubbatti si yoon argitan nama hedduu jechuudha tokko lamaa miti nama tokkicha ka boo'e isinii malee kan biyya adda addaatiin bilbilee immoo biyya adda addaati jechuudha Oromiyaa kana keessaa na bilbilee waa hedduu jedhu jira jechuudha. Jechuun wallaahi si wajjin boo'ee gaafate akkasitti garaana nyaatti akkana ta'e ilma dhiiraa hunda jechuudha dubartii miti. Dubartiin ni bootti hin dandeettu haadha ilmaanii waan taateef hedduun isaanii ni bootti. Dhiirri garuu jajjabina qaba garuu nama dhiiraa hunda bilbilee akkasii wajji boo'e. Akkasii kanaafuu du'aa malee waan biraan barbaachisu boo'ichi barbaachisu cinqamuun hin barbaachisu jechuudha. Waan tokko hin barbaachisu wanni bootaniif tokkos hin jiru jechuudha. Anuu boo'een beeku
Bolle maaliif kanaafuu du'a immoo godhaa jedha. Nam tokko immoo warri naannoo isaanii telegiraam irra sagalee naa kaayan. Ofii warra yuutuubii qabu ofii immoo xabaqaadhallee jechuudha. Muhammad abukaatoo jedhaniin Sumayyaan asii ani sagalee naa kaayan telegiraama tokko irratti jechuudha. Telegiraama hedduu qaba tokko irratti Sumayyaan deemna ishii akkam jirta akkana jedhanii sagalee naa kaayan jechuudha. Maal jedhanii naa kaayan waan akkanaatti si gargaara. Mormiiti qabeenya kee qoodadhuuti addaan deemi. Laala waan jettu sharri deemiti jaarskeetti walii araarame maal godhi jechuu dhiistetti mucayyoon tun boroo ayyuun si jeesti maraattuudha. Kanaafuu deemi qabeenya kan kee qoodadhu. Waan akkanaa waa hedduu haasofte waan san guutuu haasoo hin danda'u. Mirga akkana qabdaa anqasee akkanaatirraa seera akkanaatirraa jedhaatiin waa hedduutti maa turte. Akkasii waa hundaaf rabbi keeraa godhu osoo isinillee argatanii namootan lakkoofsisii telegiraam isinillee argate haaluma kanaan isii gorsaa jiran jechuudha. Kanaaf isin dheesti malee kophaa kana hunda garaa jabaattee hin fiidu jechuudha. Akkuma dogongoraan telegiraama kiyyarra buutetti warri telegiraama isii immoo yookaan waatsaap isii argate warri qaaman isii argate illee immoo kana caalaa isii gorsaa jira jechuudha. Garuu isinillee yookaan lafa naa kenni yookaan qabeenya naa qoodi yookaan akkas naa godhi jettee illee hin dhufne waan akkasillee naasoftu isin hayyuu sabeeffatti fi homa adda addaatti jechuudha rakkin isin qabu. Akkasi kana namootan akkas naan jettaniif akka hin callisne akka isin naan jedhaa jirtan waan godhu jiruuf isin beeysuuf afaan Oromootiin isin haasa'e. Amaariffaan immoo dhaamsi isii biraa akka ga'utti afaan Amaariffaatiin isiif dhaamee jira jechuudha. Isilleen haa dhageeffattu. Rabbi keeraa godhu viidiyoo isiin itti aantee amma booda dhuftu sana irratti yookaan isiin tolee yookaan filannoo isii filattee dhufte malee har'a booda maqaa isiin dha'u isiin diddeeftee jennaan ayyuu wajjin jiruu bareedduu jiraachuudha. Kan isii sabbareetuma dhiisu jechuudha. Yoo isiin tolee ittee filannoo adda wayinaa keettes immoo haala wasaalan jedhee Sumayyaa waliin deebi'eetti fufuudha jechuudha. Waan dhageeffattaniif waan wajjin turtaniif galatoomaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf tura. Baay'ee baay'ee.